Cuunfaa zinjibilaa yookaan dhangala'aa zinjibilaa fayyadamuun foroforii balleessuu duwwaaf osoo hin taane akkasumas guddina rifeensa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Maarree itti haa fayyadamnu ka. Ashamaa harka fuunee jirra jirtu hordoftoota Kibikiitu nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u jecha. Egaa har'as viidiyoo birootiin deebi'ee dhufeetiin jira. Isinis tursii keessan jalqabaa haga xumura viidiyootti na waliin gochuu hin dagatiina. Gara sanaatti osoo hin darbin dursa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii keenyaatti dabalamuu dandeessu. Warri maatii taatan immoo hundi keessan hedduu galatoomaa. Akkasuma warri keessan gaaffilee garaagaraa na gaafattan keessattuu karaa telegiraamii na gaafattan hundi keessan galatoomaadha. Garuu warri gaaffii keessan na gaafattanii yaada keessan koomentii jalatti yookaan gaaffii keessan koomentii jalatti osoo barreessitanii akkasuma hiriyoonni keenya biroos gaaffii wal fakkaataa qabaachuu danda'u waan ta'eedhaaf bakka tokkotti cuunfee gaafan viidiyoo hojjedhu namoota baay'ee gargaaruu danda'a yookaan immoo bifa sheerii ni fakkaata waan ta'eef piliis karaa keessaa nama tokko lamaaf deebisuutiin nan danda'a. Garuu kan hin deebisii yoo nafe yoo jiraate na komachuu yookaan natti mufachuu waan dandeessaniidhaaf walumaa galatti koomentii jalatti osoo na gaafattanii anaafillee isiniifillee gaariidha. Na gaafachuu keessanitti baay'ee yoo haamilee yookaan mooraalii kan naaf ta'u akkasumallee ogummaa kan inni itti argadhuudha. Warri gaaffii na gaafattan garuu viidiyoo waan daawwattan natti fakkaata jalqabumarra bantanii yoo dhiistan isiniif fayyadu. Viidiyoo jalqabaa akka xumuraatti daawwadhaan isiniin jedha. Egaa viidiyoo irraa keessatti akkuma jalqabarra tuquu yaade gaaffiin gaafatamee deebisuudhaaf walitti cuunfee viidiyoo hojjedheera. Yeroo darbee foroforii kan balleessu maali yookaan akkamittiin foroforii ofirraa balleessinaa gaaffii jedhuudhaaf dhangala'aa zinjibilaa yookaan cuunfaa zinjibilaa fi loomii akkasumas immoo shaamboo foroforiidhaaf qophaa'ee na jira. Sana walitti miksii godhee ofii kootii kan itti fayyadame. Foroforii yeroo dheeraa baay'ee na rakkisaa ture. Amma yeroo booda baay'ee narraa badee sanatti fayyadame jechuudha. Dhangala'aa zinjibilaa fi shaamboo foroforiif qophaa'ee sana gaafa walitti fayyadamu foroforiin takkumayyuu natti hin deebine jechuudha. Isinis immoo foroforiin suni nutti deebi'amu nutti hin deebi'u kan jedhudha. Foroforiin suni lammaffuu nutti deebi'amu nutti hin deebi'u kan jedhu irratti ani guutummaa guutuutti isinitti deebi'aa jechuuti hin danda'u. Maaliif dhukkuba keessa keenyaa fi akkasumas immoo dhukkuboota garaagaraa gogaa irratti kan mul'atan kanneen akkuma alarjikii kan qabdanidha yoo ta'e foroforii sanaan wal qabachuuti danda'a. Yoo yeroo yerootti kan isinitti deebi'u ta'e isinis immoo deemtanii ogeessa fayyaatiin ilaalamuuti dandeessu. Kanaafiyyuu ani guutummaa guutuutti foroforiin kun yoo dhangala'aa zinjibilaa kana fayyadamtanii isinirraatii bada jechuuti hin danda'u. Keessa keessan yookaan wantoota dhukkuboota gogaa keessan irratti argamu waliin wal qabachuu danda'a waan ta'eef isa kana isintu cheekii godhata. Kanaaf lammaffaa nutti deebi'amuu hin deebi'u gaaffii jedhuu fi deebiin koo kana fakkaata. Gaaffii lammaffaanii erga dhangala'aa zinjibilaa sana fayyadamnee booda rifeensa keenya maal goona yookaan qibaatii akkamii dibannaa akkamitti miidhaa kan jedhudha. Akkamitti miidhaa kan jedhuuf bishaan noormaalii yookaan bishaan qulqulluutiin ofirraa dhiqachuutiin ni dandeessu. Homaa wanti itti dabaltanii fi itti gootanillee hin jiru. Shaamboo akkamii fayyadamnaa kan jedhuufis shaamboon foroforiidhaaf qophaa'ee ni jira. Iddoo hundatti kan argamu yookaan suuqii kam keessatti illee kan argamu sanaan otoo fayyadamtanii warri foroforiitiin rakkattanii baay'ee isiniif furmaata ta'a jedheetii yaada. Kanaaf shaamboo foroforiidhaaf qophaa'e yookaan yeroo darbee viidiyoon hojjedhe irratti iskiriinii yookaan taapneelirra kaa'een ture. Viidiyoo hin daawwanne natti fakkaate duubatti deebitanii viidiyoo sanarraati argachuuti dandeessu. Shaamboo sanaaf akkasuma koondishiinarii kan isin barbaachisu yoo ta'e maaliif kana keessatti koondishiinariin barbaachisaa miti waan ta'eef ofii keessan fedhii keessaniin koondishiinarii kan barbaaddan yoo ta'e itti dabaltanii rifeensa keessan ofirraati dhiqachuu dandeessu. Dhangala'aa zinjibilaa kana zinjibilaa kukkutuudha yookaan maashittiin itti daakuutiin bishaan isaa keessaa erga calaaltanii booda loomii xiqqoo ishee itti cuunfatanii sana booda ni dibdu jechuudha rifeensa keessanitti. Akkamittiin dibanna kan jedhuu fi foormulaa biraa hin qabu akkuma viidiyoo kanarraa argitanitti jechuudha. Ani kana kanaan dura fayyadamee ture. Ammas gaaffii waan na gaafattaniidhaa fi asumarraan fayyadamaa gaaffii keessaniif immoo deebii ta'a kan jedhu yaade. Kun haala kanaatti fayyadame jechuudha. Bakka hundaa wal geessistanii seeraan rifeensa keessanitti dibdanii booda daqiiqaa murtaa yookaan daqiiqaa 3 haga 5 jidduu masaajii gootu jechuudha. Masaajii yookaan rifeensa keenya
sukkuumuu yookaan massaajii gochuun baay'ee gaariidha, akkasumas immoo barbaachisaadha. Erga dibattanii booda haga keessa seenu rifeensi baay'inas kan qabu jira, baay'inas kan hin qabne. Sanas ta'e kana dirqama massaajii gochuu qabdanii seeraan dibattu jechuudha dhangala'aa zinjibilaa kana. Seeraan erga dibattaniitii booda daqiiqaa 30 ofirra tursitu. Turtii daqiiqaa 30 booda faayidaa hin qabu. Tursuus dandeessu, garuu tarii hojiiwwan tokko tokkotti biizii ta'uu waan dandeessaniidhaaf yeroo sa'aatii qabattanitti isiniin mijachuu dhiisuu danda'a. Yoo tures rakkoo hin qabu. Garuu daqiiqaan kenname daqiiqaa 30 duwwaadha. Erga haala kanaan dibattanii yookaan massaajii gootan rifeensa keessan hunduma isaatti sukkuumtanii booda zinjibila, loomii, cuunfaa loomii akkasuma weeraa zayitii illee yoo jiraate fayyadamu, yoo jiraachuu baate immoo rakkoo hin qabu. Weeraa zayitii yookaan oliif ooyilii osoo qabaate garuu baay'ee gaariidha, rifeensa illee hin lallaaffisa jechuudha yeroo dibattanii. Kunoo haaluma kanaan massaajii keessan itti fufte jechuudha. Erga dibattanii booda sirriitti massaajii gochuutii qabdu. Kana duwwaa osoo hin taane dibata rifeensa keessaniif fayyadamtan yeroo kamillee taana erga dibattanii booda daqiiqaa murtaa'eef massaajii osoo gootanii baay'ee isin fayyada yookiin immoo baay'ee barbaachisaadha. Rifeensa keessan xiqqeessitanii walirraa hirtanii sirriitti keessa isaa seenee akka hundi isaa wal fakkaatuuf jechuudha. Seeraan dibachuutii qabdanii malee bakka dhangala'aan zinjibilaa kun ga'e badee bakka kaan immoo hafuu ni danda'a. Foroforiin maaliif salphaatti wanta nama gadhiisu miti waan ta'eef foroforiin erga rifeensa keessan hunduma isaatti seeraan dibdanii booda rifeensa keessan erga miiccanii filaa yookaan immoo faaqeetti rifeensa keessan filtan illee miicuu qabdu. Yerootti yeroo tokko lama irra deddeebitanii kan itti fayyadamtan yoo ta'e intinaan ni deebi'a jechuudha. Foroforiin deebi'ee kan isinitti deebi'u ta'a. Qibaatii maal fayyadamna erga dhangala'aa zinjibilaa sana dibannee booda kan jedhuu fi qibaatii waan barbaaddan yookaan duraan kan fayyadamtan fayyadamuu dandeessu, humaa rakkoo hin qabu. Ani amma asirratti dhangala'aa zinjibilaa kana dibadhee erga yoon ofirraatii miicee booda qibaatii kana fayyadamuu fi kunoo qibaatii asirratti argitan kana jechuudha. Amma walitti miiksii gochaatiin jira. Baaziliinii fi kokonaat kireemii walitti miiksii godhee nan ho'isa xiqqoo ishee bishaan ho'aa saayinaa duwwaa irratti naqee sana booda nikeelii yookaan immoo saayinaa duwwaa keessaa baaziliinii fi kireemii walitti miiksii godhee bishaan sanarraan kaa'ee jechuudha. Akkuma viidiyoo kanarratti argitanii qibaatii ho'isanii fayyadamuun baay'ee gaariidha. Garuu yoo kan hin mijanne ta'e rakkina hin qabu. Kan mijatu taanaan garuu xiqqoo ishee daqiiqaa 5 hanga 10tti qibaatii ho'isanii fayyadamuun baay'ee gaariidha. Kanaaf qibaatii haaluma kanaatiin walitti miiksii godhachaa dhangala'oo zinjibilaa kana kunoo haala kanaan fayyadamee ergan fayyadamee booda feestaalii qulqulluu ta'een itti shaffana yookiin ittiin ni nukkaamsa jechuudha. Isinillee akkasuma dirqama seeraan shaffanuutii qabdaniif daqiiqaa murtaa'ee sana keessatti hojii waan hojjetuudhaaf nama gubuu homaa wanti namatti dhaga'amu hin jiru. Feelingii waan tokko hin qabu jechuudha. Amma kunoo haala kanarra gaheetiin jira. Daqiiqaan 30nis dhumee ergasii shintibbeetii seenee ofirraatii miicee jechuudha. Kunoo dhiqadheen haala kanaatiin viidiyoon dheeraa waan ta'eedhaaf keessa keessaan kutee jechuudha. Viidiyoon dheerata
keessaa kutee qibaatii kana fayyadamee qibaatiin amma dhangala'aan kun ni fayyadamaa jiru avukaadoo jechuudha. Dhangala'aa avukaadootii yookaan fasaashii fi akkasuma vaaziliinii fi kokonaatii walitti miksii godhee gosa sadan kana fayyadamee jechuudha. Isinis immoo kan of biraatii qabaachuun keessa waanuma oollee shakkii hin qabu. Itti fayyadama isaa garuu beekuun barbaachisaadha. Kun dursa walitti miksii godhe kanan jedhee isa kana jechuudha. Sadan kana walitti miksii godhee akkuma nama reeffadhee toostiin hojjedhe jechuudha. Egaa gaaffiin keessan isiniif deebiira jedheetii yaada gammaatti waan waliin turtanii fi hedduu galatoomaa. Viidiyoo jaallattan laayikii gochuun dagatinaa, sheer gochuun hiriyoota keessan biraan gahaa. Warri gaaffii na gaafattan immoo caalaatii osoo koomentii jalatti na gaafattanii namoota biroof illee faayidaa qaba jedheetii yaada. Ani keessan na gaafattanii nama tokko lamaaf deebisee kaan immoo yoon bira darbee namatti mufachuu yookiin natti qabamuu ni dandeessu. Walumaa galatti gaaffii keessan viidiyootti cuunfee deebisuu akka hin danda'utti koomentii jalatti na gaafadhaan isiniin jedha. Ammas gaaffii biraa yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu. Anis hagam beeku isiniif sheer gochuuf duubatti hin jedhu. Egaa chaanaalee kiyyaa naaf guddisaa sabiskiraayibii gochuu fi laayikii sheer gochuun dagatinaa. Lafa jirtanitti nagayaa jaalalli tokkummaan isiniif haa ta'u. Horaa bulaa.